Tanaafin oggota qaba. Awum caadana kana qaba. Bootu tanaga. Hattu. Akkana gittaan guddisana kaa ilmoo yaaboo. Uuma isin arreettaniini borinni Isa. Nalali khaw nalali simban. Sifi ayyoo teetan wallahi sinja. Lal. Yaa ogre guddata hay fin kuchisini taaytileen. Hay khottu hay. Kala. Sabe, ya fan wana dia tujiro olje. Sambodh na debol. Lagisi? Bohun dama rubiyaadhaan yaada bareedaa san na burqisiisa. Dullatti na ajjeesu baatu yooni fi ani sumoo deebi'ee na jemme. Hattuun duraanuu waluma gantii yaani saniifu. Gabbaan guyyaa meeqa gadi hin baane maali sama mana keessaan jira. Hayyee meechitti haasoo hin ataaftees. Mucaa hojii gabbaanaa fuudhe mucaa kee garteemi hojii gabbaanaa. Hayyee. Maal sitti waasaama? Bisee dullooman baroonni hundi nama dhufti qofaayyattamoo isuu daddabineettamoo dhukkubbii muddiiteettamoo gisuma qaqiyya kana keessa agartee yaalmooti yasii jabduu sanaan si dhalee jettee mittiin san qoqqofaa. Maatiin itti gaa'ee dabartii. Nama dabartii nama dabartii. Hin yaaddeenas. Yaaddoo bari qilleensa irra bareedaa tokko jira reetee. Maashaallah qilleensa bareedaa jira bari mana kana bar duraanuu inni akkana mukatti jajjaarsisee abbeelaan muka kana mana keessa kana guuchisiisee qilleensi bareedaa harkisa bar mukni ni beektaa mukni qilleensa bareedaadha fida saniifin abbeetiin laan mana kana keessa muka naa jajjaarii akkaan gaafaan dulloomellee akkumaan amma hafuura jala baafadhu kana taa'ee hafuura jala baafadhu jeetiin abbee mana kana mukatti jajjaarsise rabbi rahmataa jannataa naa qananiisu akkasitti arraan tana laal aluma kana gartee asuma laaqana nyaata. Saaqana innaan saalaadha kaayisa abbaa mana keetii kan akkatti shalleessine saalaadha. Saan kuttee jirti gadaa inni dhufaati laaqana hundeessee innis dhufatee. Kay deessi mucaanaatu jala deddeemee ol qeessu utumatti asuma dhiise qilleensa afuratu idee. Otoo beeknu amma kennu gahuu dhabnee. Orman sakalamne amma geenyu otoo beeknu amma geenyu. Way. Ganamarraa yeroon gabba'u sa'aatti mana kana bara jeduraaf dhabuun fadhu bara. Ittiin lafaan qaawwanii ittiin lafeen takka kanuma moo'itii bara. Bilaashi yoo itti lafaati wanni ittiin lafeen andullatti matanaa tinqiina godhe silaa isiidina godhe silaa qoteetiin awwaala warbaar hacaaluu hundee isaatu numa jee bara. Namni waan namaa abdatu eessaa hirriimu dhufaa jee hacaaluu. Tanaafiin bari hirriiba dhabeenillee ni. Kanaafuu amma dubbiin tanuma saa'ibni kiyyanaan jeesanii achi takka namni takka. Waan kana achi tabiraa dhumaa furmaatan qabu waan caaluma godhuusi afaan ukkaamseetuma. Eenyu wayna dhagaadhi ni Mukaasi fi tolfatanii yoo kun maan dhagu baate malee namni waan jiru caaluma godhu isii doon. Assalamu alaykum ma. Wa alaykum salaam ya ilmaho. Akkam nagaa? Nagiyaa fayyaadha. Aduu gabbaate. Aduu tanaan oolfachu jira aduun tun barbareeddu dhaaban. Ijoollee daa'ima dhalatee fi nama guddatee dulloo mukee aduu keessa kaayanii ijaan bareedaa fi lafeedhaa fi. Dhugaa duba Jani karle si fitu yarti ni. Nyaata nu deesu ko darra sin nyaannan jeeni bar. Defi digaddu ko. Akkasi. Sin nyaannan jeenarra. Habar gize gabbate bishaanin
waan dhuganiif waan hunda waan babbareedu duraayyuu si bira hin dhaabbanne ati hin barganaa ijoollee dha waan dullattii fi hinjiin Bargizee kana itti kana inumaa fi bar amata shanii narraa bu'aa umurii si amata meeqa amata dhibba jiraachuu isaati isiin ammata nan beektu laal bishaan usii fiduu dhabuu isiin rakkoo ammaa itti dhaqee isii dubbisaa qo'eeti. Lakkii uumaan jiini waa hunda laafittee. Ayyoo isiin yookaan isii dhiisee maaliif maas tajaajilaa oolu. Wayii jaarsa bar harkatanis jaarsan talaa kanuma akkanaa kanaa bari yaaboo rabbi umrii dheertuu haa kennuufi. Suma harkanne dhiiroo akkanaa kana bar takka ni huun dhalatu baris mu qofaa dhalatee jira huun isaa malee akka isaa garaa deebi'een dhalatu. Yaa rabbi umrii nuu dheeressi. Maal gurri jirtu? Maal gurri jirtu? Maaliin godhatu? Hanqaan dalagaa dhufu uummaan bara aduu keessa jirti bara namni dulloomee bara aduu danda'u bara. Bishaan maan geessanii deemti maata? Bar bishaanii fi laaqana waan hunda cittiin geessan jeeni laaqana ammaan godhee ammaan geessa fa'a. Yaa akka gaddiin ijoollee godhin kaa dullatti immoo akka jirti diyaa maata? Hayyaa dullatti raamala buusiif. Hayya. Deemti kadduta fiyaa qonkoo deessee qonkoo nyaachuu. Qonkoo duruu bishaan kan hin deemu. Geessee fitiin jira ni geessaa ammaa keessaa. Wali ammaan je wayna takfardeessa. Jaarsa miskiinaa namummaan harkadde nuuhin takka harkadde haala wayna akka isaa kana ammaatti yaada bishaan geessu qonkoo keessi aduu keessi madeessu way maashaallah akkanaa kana moo daasa malee udiin miilaan deemu harkaddu. Eenyumee namni gahiyyaa kanatti jireenya mana budeedhaa kana keessatti inumaa bifti xiyyaa hunda garagaltee mana maal mana qofaa miti. Hingartuu areedaa sa'uma sa'attiin jedhu dhaawuu beeku. Wayi rabbi dullatti boodana asaaramtuu kana ka siree qofaan naa waan biraa fudhadhe siree malee inni fuudha siree isaa calii malee wanta kana akkuma isaa himee keenya ni siree beeku. Lafee sa'aniitiin ijaaramne dhiiga isaaniin wal suphine tooftaa diinaatti dammaqne yaaddoo taane yaaddeessine. Wayii waan garaana jijjiisaa gootii bara ammoo inni akkana akkanaatun faayyoo nyaadhalaa ijoollee na deebistii bara niin ijoolloomaan jiwaan akkanaatun bari intaltiyyatuun na feeti yaa bu'a bar shamarranii fi dhiira kudhan dhaluurra takkitti akkanaatun dhaluurra wayyaa bara mee dhiiroo mee dandamume harka kanaan digaddaamee harka kanaan digaddeetiin laala akka warri duruu harkaan nyaata duraanoo isa himaan kaan ofii deennaan isin fiddume inni kun bar ijoollee nama godha wallahi nama ijoolloomsaa harkullaan. Oh, si deebiin munoo qonkoola. Uftee? Bariyaa ilmootiya. Waan ijoollee ni deebisaa godhamoo inni kun faan na ijoolloomsaa harku. Hayyee kaa jaarsa dura nyaata isaati nyaatiin eeti harka geggeesseetiin jiraafin akkana nyaadhaateetiin nyaatiin jaarsa dura nyaatani. Nyaatani. Innis qooda isaa nyaatanis qooda kiyyaa nyaata. Lakkoonni akkasiin jirtuuti. Jaarsi dhufa humna dhufu jira kun nyaadha haasa deekaa jaarsa ta'e malee bari nyaattuun nama toltu. Mucaan irra habar guyyuu kana qilleensa kana gabbaas yoo waan illee gabbuu baadde haa tattaphatu sa'i. Ayyee. Yeroo isitti katture. Ummaa. Ilma koo. Wayi miciyyoon tun waan takka bar'aan za'aa tanatti ummaa bar namni foon godhaafi bar akkami kana qalbii cuqqaalla godhaa ol taafate guyyuu. Mucaa kanaaf ummaa sana yoo eegu baanne malee kunis ganaa gana guddata sammuu isaa ni duumti yoo foon nyaachuu baate. Taatu nu harkaa kutti qabeenyi kun isa qabeenyi siiti himi. Lakki malees. Bar ummaa akkasii bar annumaan harka tulloota hedduu foon nyaatanii bar. Kana qalbii cuqqaala kana sadaqaa kanatti kana isii duroo haa ol taate. Bar kalluuna qurxummiif keessaa qabaa bal'aan qurxummii laaggartaa qurxummii. Mee nyaadhu yaa ummaa ati anumaa guyyuu tokko. Fuudheetiin inumaa guyyuu tokko. Kutee taphachuudhaaf. Hoottu. Mee nyaaddaa yaa bu'a. Tanaaf hin oggute qaba. Awum caatana kana qaba. Bootu tanaa. Hoottu. Akkana jettaan guddisinaa kaa ilmoo yaa boo. Uuma isinarra jettaniini boru inni Wayin itti yaa boo. Wayi kan umaan qaba boo. Yaa boo jechuudha.
jechuun diddeenaan Kiyya nageessa. Nalaali haa nalaali simban. Sifi ayyoo teetan wallahi sinja. Laal. Yaa ogre guddata tayi fin kuchisini tayi tilen. Kai hotu kai. Kala. Baba. Baby. Sige? Isa wanu gara kasa. Afaan kaayif na, afaan na kaayif. Laaffoon kana Is. Is nyaadho tumaan dis. Hindi na afaan kaayif. Sautu orman itu way mucaa kana le way ah. Oh name daadho tumaan ba horo. Nyaata sa'yo. Daadho. Nyaattu booma darbita. Ni nyaata sabo ijoolleen gisee agartee nyaati isaa. Nee, na bira fidaaran Dirqin sabo ongo ijoollee. Dirqin ijoollee ongo way. Ya ada meriya ya gari nama. Maal moo jirtame? Har'a gabbee hunfadhaa gabbeetii kuduraalee kana kana bitadhee dhufaati. Siinee jira ummaallee bu'a qabaadhu. Osoo namni kana keessa jiru moo deem gabbee ummaatii naatu eega. Maanti baru ummaatii yaa kawan hariyaa dadhaan taaraan tana duraan moo naatu eegu jireesii mana keessatti hayya. Hayya gabbaadhu gochu. Akka akkas ta'een beekaa bara. Jecha biyya kophaa diisee isii waliin deemaa ree hangaati dhuftuun seebu jira. Akkas hin jettu ture hayya. Bara dhumaata biraatti na dhagahamee akka jennaani. Lakkeessiif jecha osoo hin ta'e amma khalaasniin deemaati. Bu'a qabaadhu yoo bishaan kana kan feetes geessi. Hayyee deema yaa deema. An deeme. Hayyee waan dubi biti qotu. Waan saayima keenan deetan arra kun guyyaa laa fursaa harka dheemu. Arraan carraa harka dheemu. Arra magaalatti deemdeesiin dullattiin akkasii qarreerraa qoteera. Umma. Magaalaa dhaqeetiin dhufaati. Magaalaa dhaqeetiin dhufaati. Mana jira inninis haasee yoo bishaan kana feetes haasii fidu. Mucaan raffistee? Raffisee rafee jira mucaan. Turin gaa ilmoo mana siiraa beeki. Turin hayaa? Alhamdulillah yaa. Amma zaanis geessee beektaa harka kanaa taatu takka waa ajjeesiin beeku yaa akka waan taate. Dullatti taatu cinqiina goote duuba dirqameeti haa duuba ni dirqamee godha. Asin naaf jiru kamiin taana. Silattuu kuttee isiin waamu. Fagaattuu barbaade takka bulti malee fi kun bulti ganee. Lafa qabeetu amma kaddaarra kaayee. Ni geessii umrii isiitti kuteen jaan yoo ishii waa jette illee. Yaa hanga kana moo hanga kana malatti dhabaa'uun. Wai nana dhiise. Telefoona kiyya. Maali irraan fadhiisa maallaa kiyyoo. Waan takka manaan fudhannanii tuun qalbuma akkamiin qabasa? Telefoona. Si hiyyeessaa sangaafa hiyyeessaa wanni na dhiyaateef. Hooyyoo na raadis uumaati ajjeessee loon qabeenya kana. Maal ajjeesu? Ummaa wanni hattuuf naagalee jira. Qabeenya kana nu laaltee ummaa ana malaan waan ati booti guutuu akkana lita kana majeesiin lakkaa'u. Ilmoodhaan sirraa dhalee jira. Qorii waadaa wajjin nyaannee jira. Waa hunda wanni waa irra dabarrees ni beekte. Waan keessaa dhuftees ni beekte. Amma poolisa si fidu. Poolisaan si qabsiisuurra mana kana baafata. Diimaadhaan daafi. Ummaa baasee akkam si godhe gurbaan? Akkam si godhe? Naakkumee? Akkam si godhe? Waa gurbaa miti kaawwee waa gurbaa miti. Akkam si godhe? Waa gurbaa miti. Akkam si godhe lafa si qabeemi? Barti dhaqqabee haga biyyaa. Barti ko malee hangutee bar.
Haadha fayyaadis. Xiqqoo malee ankutee bar xiqqishumaan naaf yoo Akkuma tasaatti waa irraanfadhee dhufe malee silaama waa irraanfachuu baadhee amma sila yaadachuu baadhee waan hin fudhadhatee ol deemuu baadhee akkasii si ajjeessa calsi godhe. Amma si dhukkubu jira akkumaan si geessa. Alhamdulillah khaniin arran du'in gara umriin jedheertuudha argeetiin jira khaniin. Yoomma bishaanii siif hidhataa hime anillee na rifaatu bishaan illee siif hin irraanfatte. Way ijoollee zamanaa way dhiira zamanaa namaniin. Waljii fayyuuki. Wayyaa ilmootoo qabeenyumaa tokko nama godha. Akkamimma? Way barakayin irra diin umriitii warganaa mata dhibbaan jiraachuu ta'an jeebar. Ni jiraatta inshaallah anas cinaa jira amma. Ganaa gargaraa qoree isaan bahin. Hayi eegsatti eegsatta kutee bar. Inni xiyyalaan ilmooteetii miti taganaa horuu ta'e kun gaarii beeytaame. Saniifuu gargaraa fi qoree isaan bahin ganaa. Ganaa Siis ajjeesuu irraan oolu guuran du'ee qabeenya keessa walii dhabtan siis ajjeesuu irraan oolu. Saniifuu fittitti dhiyaatiin gargaraa qoree isaan bahin. Wayyaa alhamdulillah rabbi na baasee irraan tana ganaallee umrii dheertuun qaba alhamdulillah.